Borumtas Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa walicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Ameen. Kadhanna. Ilaa walicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Nama ba'aa keetti kennattu argatteetta. Ameen. Nama gaaffii keetti dhaadhattu argatteetta. Ameen. Yaada kee waan hundumaa irraa kaasi Yesuus irra yaada kee kaawwadhu. Ameen. Qalbiin kee jiruun kee jireenyi kee gara isaatti ol abutamu. Ameen. Namni tokko akkasiin dadhabnetti harka keessan suuta gara Waaqayyootti ol kaafadhaa. Kadhannaa walii wajjin. Garaan koo yeroo waa'ee kee yaadu baay'ee gammada. Ameen. Namni anaaf jedhee gara biyya lafaa dhufee ba'aa koo kan baachuudhaaf anaa gidirfamuutti jiru boqonnaa kan laalachuuf dhufe siidha. Ameen. Sagalee kee kanatti baay'ee guddaan gammada. Ameen. Waan nu jaallatteef yeroo kanaan nu geesseef galata siin jenna. Ameen. Nutu si jaallate akkuma sagalee kee jedhu kan nu jaallate ofitti nu qabeessiidha. Ameen. Amalli keenya hojiin keenya utuu sirraa achi nu fageessu. Ameen. Lakki sin jaalladha dhala koo nuun jette ofitti nu qabde cubbuu keenya nurraa meecce. Ameen. Utuu nuyi dhiiga keessa gangalannu ofitti nu qabde. Ameen. Fooliin keenya kan nama jibbisiisu urgaa naartos irra kan caalu ayyaana kee nutti dabalte. Ameen. Warra kufanii lafaa ka'uun dadhaban sagalee kee waaqarraa ergite. Ameen. Warri hojii isaanii toora dhalootaa keessaa gadi baase qajeelummaan kee tooratti ol deebise. Maqaa kee faarfanna, maqaa kee lallabna, maqaa kee dhugaa baana. Ati abbaa keenya isa nuyi abbaa keenya itti dhaadhannu sanaadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Oolmaa ati nuuf oolte namni nuuf oole hin jiru. Gidiraati nuuf argite namni nuuf arge hin jiru. Jaalalli jechuun akkana jettee ilma kee biyya lafaatti ergite. Innis jaalalli jechuun akkana jedhee qaraanii oofammeetti foonsaa cinqaarsa. Jaalala sirrii isa lubbuu isa nuu kenne nu jaallate siin qabna. Nurkaa fudhattee nu jaallatte mini nuu laattee nu jaallatte ati. Nurkaa fudhattee nu mararsiifatte mini nuu laattee nu mararsiifatte ati. Jaalala hangafaa si bira argine. Jaalala oriijinaalaa si bira argine. Jaalala lubbuun nama jaallatu si hin argine. Jaalala hiyyeessa jaallatu si hin argine. Jaalala dadhabaa jaallatu si hin argine. Amen. Amen. Alo baba bashide dilbe besanda garana baba yana barala badala bagala la badola borala ba. Amen. Jaalala dadhabaa faakaa susubiraatti mul'atae. Amen. Nachallisa yecheni atamitti challina. Amen. Tukanatti nuuf goote tokko dirree irratti ba'ee sagalee dhageessisa. Bara namni dabarree keessa nu dabarsite ati. Bara namni jeene keessa nu jeesifte ati. Bara baay'ee kubatee sharka nu qabde ati. Bara jajjaboonni salphate keessa lafa nu qabde ati. Wannu bitteesse jaalalli kee. Dadhabaaf jabaa walitti fidee ayyaanni kee. Wallaalaaf beekaa walitti fidee jaalalli kee. Isa oogala bara lama jala bakka waa lama doona boona lama doona bakka lama diina bakka. Soona isaa biyyeessa toora tokko na teessise. Isa baraatti dhibi isa baraatti iddoo tokko na teessise. Jaalalli kee warra gargar fagaatee walitti fidee. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Jaalala. 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 Bila baay'ee wal gayyoomte jaalala jennaan jaalalli ana eetu. Kana fakkaata jaalalli nuun jedhu. Utuu nu ilaallu karaan yoo fannootti mukatti cinqaaramte. Jaalalli kana fakkaata eetu. Hattoota gidduutti fannifamte. Jaalalli kana fakkaata eetu. Mana cubbamaa beekate. Jaalalli kana fakkaata eetu. Jaalala. Mana keenya namni
hundumaa argamu kan beektu balbala mana keenya faana namaa hona behoone faana keetiin dhuftee karaa nutti baafteet. Wayi jaalalaaf jaalalaati ati jaalala koona. Jalalamati jalalatu achise robana bana bajana makana bana bora baba suri de bidishane de bora baba jalala fandor rasati sabe kan sitursi jalala mizmara warano mami fandor rasati sabe kan sitursi fandor rasati sabe kan sitursi kamada miti jalala kati jalala kesa sitursi. Wai iga kil rasti nam kotwa jalalamati subasi wae ke baranna wae ke dakke fannas gara ke tukutanna dubbin ke do faadufu ayana ke do baisu isa amana fakana ra robote ya motumma setana chofe kana makana motumma ke sabakana ke tunda ballatu ya waqayyo warri karatu warra jirana debi ya waqayyo warri afuramati kaba mana fayya ya waqayyo begitu dan debi ufina ke mullat maka isatti nu jallatte gooftaa keenyaan amen. Isin qulqulloota Waaqayyoo namoota gurguddaaf namoota jajjaboo dhiiga Kiristoosiin bitamtantu nama jabaaf nama guddaa isin godhe waan nama kan biraarra isinirra waan caaddu qabaanne isin dura dhaabannatu hin taane darabeen sa'aatii kan akkan isin dura dhaabaddu Waaqayyo waan naaf ayyameedha. Sini tokkaatani waan ammanu lallabnu waan ammanu kadhannu kana caalma harkamee kadhachuu lallabuu dandeessu kanan beeka of galcha yeroo dubbii Waaqayyoo dubbannu yeroo sagalee Waaqayyoo dubbannu akka dubbannaa keenyaa wanti nu haasofnu yoo isinitti hin tolu ta'e keessa waan itti qabamtan isinitti hin tolle jira yoo ta'e akka mucaa keessanitti nu deekkaman gorfadha. Gooftaan ulfaatu mee sagalee Waaqayyoo kutaaman amma irraa dubbisirraa yeroo keenya eeggannee walii wajjin ilaalla baay'ee waan sokkeef yerooni ni sagalee keessanitti dabalaa ol kaasaati sagalee kana dubbisaa akkana jedha borumtas Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa olicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafarraa fuudhu ameen jedha
Sagalee kana walii wajjin dubbifannee turre torbanarraa haayilaayiti isaa gaggabaabsee waan torbanarraa ganamaaf galgala dubbannee irra fiigee dubbadha. Yohaannis isa ituu Yesuus gara biyya lafaa kana hin dhufin Yesuusin dura dhufeedha. Seenaa Yesuusiif Yohaannis gidduu jiru gaafa qorattan haati isaaniin deessi yookaan haati isaaniin godhatte waliif firooma dhiigaa akka isaan qaban macaafa qulqulluutu dubbata. Maariyaamiif Elsaabeetii durbiidha walii isaaniitiif akka ta'e jechuudha. Yeroo isaan itti dhalatan Yohaannis kun yeroo inni itti dhalate yeroo Yesuus itti dhalate gidduu garaagartumti ji'a ja'a qofti akka jirudha. Kana jechuun Elsaabeetii Yohaannis isa cuuphaa kana ulfooftee ji'a ja'affaa isheetti isheenis immoo ulfoofteetu hafuura qulqulluudhaan Maariyaam ulfooftee Elsaabeetiif gammaduuf akka dubartootuma warra kaanii gara baddaa Yihudaatti gaafa ol baatu sagaleen misiraachoo tokko isaan lamaan gidduudha dhaga'ame. Akkuma isheen natti nagaa gaafatte mucaan garaa ishee keessa jiru kan Elsaabeetis kan Maariyaamis hin dadammaqan jedha. Kanaafuu afaan Elsaabeet keessaa waa'ee Maariyaamiif kan isheen dhugaa baate dubartoota hundumaarra ati ayyaana qabeettiidha. Maaliif jennaan isa garaa kee keessaatu isa garaa koo keessaa sochoose. Nagaan kee nagaan si keessa jiru isa kana godhete ijoolleen sun lamaanuu garaa keettaa walittiin sosocho'an jedhe. Kana jechuun duruma iyyuu isaan kaayyoo ittiin gara biyya lafaa dhufaa jiran waan beekaniif mucummaa mattiyyuu gadameessa keessattuu jiranii hafuurri isaanii wal quba qaba. Kanaafuu wal dubbisan. Kan wal dubbise Maariyaamii fi Elsaabeet qofatu hin taane inni garaa isaanii keessa jiru suni wal dubbise. Kanaafuu ati dubartoota warra kaanirra ayyaana qabeettiidha jette waamte. Yohaannis kun Yesuus Kiristoosiin dura akkuma dhufe akkuma dhalate umurii kanas dura akkuma jiru gaafa dhufe tajaajila hafuuraa kanas Yesuusin dursee jalqabe. Sagalee raajii keessatti akkuma dubbatamee jiru Yohaannis Yesuusin dura bu'eetu gooftichaaf karaa tottolchaa haraa jedhee akkuma Isaayyaas keessatti caafamee jiru sana dhufee wangeela lallabuutti jalqabe. Lafoonaa keessa deemee wangeela lallabaa jira. Namoonni sagalee kan akka isaan dhaga'aniif dhagaa dhaggeeffadhaati jedheetu namootatti waa'ee misiraachoo mootummaa Waaqayyoo dubbata. Saba danuutu dijjatu walitti ga'aa jira. Garuu Yohaannis akkee eenyutu si waamee yaada garaa keessanii giddiraachuu dhuftanii isin ijoollee marra taananaan ilmaan buutii. Kanuma keessaa garuu isaan gara Yohaannisitti yaa'u jira. Yohaannis hin barbaadu jira. Baay'een isaanii akka dhaloota irraa miti. Waan isaanitti tolu duwwaa dhaggeeffachuun deeman. Ergaa Waaqayyoo ta'uusaa duwwaa amanuu barbaadu malee sagalee Waaqayyoo ta'uusaa duwwaa amanuu barbaadu malee waan isaanitti tolu duwwaa dhaggeeffachuu hin deeman. Dhaloota bararraa isa karaa adda isa godha. Utuu dubbii Waaqayyootiin eegamanii isin ijoollee marrataa ilmaan butii jedhanii Yohaannisumatti didanii yaa'an. Gaaf tokkotu akka godhu duuka buutota qaba yookaan bartuu qaba kan ofii isaatii ofitti qabate addumaan barsiisu. Bartoota kana lamaanitti iyyuu Yesuus darbuu dhumnaan ilaa humna olicha Waaqayyoo jedheetti agarsiise. Maaliif jennaan dugda duubatti namoonni gaafa Yohaannis barsiisu inni waa'een sarraa jame macaafa raajotaa keessatti isa kana jedhanii Yohaannis tokkatu barbaannaan lakkisaa jedhe. Inni ana minii ana booddeedhaan kan dhufu anarra guddaa caalaa jedheetu waa'ee isaa cimsee waa'ee Yesuusiin sammuu isaanii keessa kaa'e. Tajaajilli Yohaannis wanti tajaajila har'aa adda isa godhu waa'ee ofii isaatii caalmaa waa'ee Yesuusiin cimsee nama keessa ka'a. Adibaantachi guddaa qabatu. Isuma kana inni nuyi eeggannutu isaan jedhanii lakkii inni ana booddeedhaan dhufuudhaaf jedhu kuni anarra baay'ee caala wanta ta'eef ana miti jedhe. Gaafa dhufe immoo akkuma Yesuus Kiristoos dhufee darbe biraa akkuma toonichi Waaqayyoo jedheetti agarsiisa. Tajaajila Yesuusiin namatti agarsiisu ta'e argame Yohaannis. Ayyaanni kun isin argatu. Ameen. Rakkinni baay'een jiru bara kana keessa persentiin olaanaan agalgaa'ota Yesuusiin namatti agarsiisan irraa agalgaa'ota gamoo konkolaataa, agalgaa'ota taayitaa, agalgaa'ota waan biyya lafa namatti agarsiisantu baay'eedha. Warra Yesuusiin namatti agarsiisan sadarkaan jireenya isaanii yookaan reeshoon isaanii baay'ee xiqqate. Warri Yesuus Kiristoosiin namatti agarsiisan tajaajilli isaanii baay'ee tajaajila kiiloo kaasu ta'ee mul'atu dhaloota irraa biratti. Yoo waan lafarraa kana dubbatan malee yoo waan dachee kanaa qofa haasa'an malee garuu innaa fi innan qabne Yesuusiin olicha Waaqayyoo isa cubbuu dhaloota hundumaa baata. Isa barateen isa barateen hiyyeessa sooreessa gargaruutuun qootiin isa nama hundumaa wal qixxee
itti jaallatu agarsiisudha. Har'a ganama kana inni sitti mul'atu. Namoota afaan raajotaa keessa karaa raajota garaagaraadhaa waggoottan barootaan daangeffame gamoo akkasii jaallata konkolaataa lakkoofsa baay'ina akkasii bitta jedhame waan dhagaan gurraan dhagaa malee ijaan kan hin arginaa fi amantoota lakkoofsa hin qabne. Maaliif jennaan Kiristoosiin olicha Waaqayyoo isa cubbuu ilmaan namootaa baatu argan utuu hin taane waan lafarraa kana waan arganiif torbanarraa waa tokko dubbadheen ture. Waldaa dhuftee olicha Waaqayyoo isa cubbuu namaa baatu utuu hin argin waan lafarraa argitee baate yoo ta'e tokko waa'ee guddina miindaa keessa argitee baate yoo ta'e bara miindaan gadi kufuutu Kiristoosiin hin argine wanta ta'eef waldaadhaa galta. Barattee yuunivarsiitii dhaabattee dokumentii sirka jira yoo ta'e waan hojii argachuu raajotarraa barsiisotarraa dhageesse yoo ta'e bara hojii dhabuun yookaas hojii keessa ari'atamuun hojjetoonni qallafamuun bara dhufuutu waldaa gadhiifta. Jaarsa waldaa ta'uu gadhiifta. Paasterii ta'uu dhiifte. Ergamaa ta'uu dhiifte baratti galta. Maaliif sababni isaa guddina miindaa argite malee gamoo jiru argite malee konkolaataa jiru sitti mul'ate malee Kiristoosin isa olicha Waaqayyoo ta'e cubbuu ilmaan namootaa baate waan hin argineef. Warri Yesuus Kiristoosin argan garuu abidda boba'aa yoo jiraata, gidiraa yoo jiraata, beebii yoo jiraata, wanti kam yoo jiraata dhaabatanii darbu. Argamin kan akka tokko ol kaasi. Ayyaanni dhaabatanii Yesuusin arguu siif habenna. Roomaa boqonnaa 8:35 Phaawulos akkana jedha. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar na baasa? Gaaffiidha. Eenyudha jaalala Kiristoositti gargar na baasa? Inni kun isa wanti argee waggaa dhufe miti. Isa gamoo argee dhufe miti. Isa konkolaataa argee dhufe miti. Isa sadarkaa argee dhufe miti. Isa guddina argee dhufe miti. Isa Kiristoosin argee dhufe wanta ta'e. Haleluuyaa. Harka keessa lamaanuu dabalaas qaba. Barri ulfaataa yoo dhufe. Barri gaarii yoo dhufe. Warri Yesuusin arganii hin darbu jechuudha. Namni tokko duwwaan yaate nan darba kan shakkisiisudha. Olicha Waaqayyoon argeedha. Kan nama ajaa'ibu isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 11:25 irratti Phaawulos wantoota gurguddaa afur dubbatu argina. Tokkoffaa maal jedha seetan siyaasa uleen aanamee jedhu isa Kiristoosin argee ilaala. Uleen aanamee wangeela lafatti wangeela kana lallabu hamma tu'aatti itti bu'u. Siyaasa uleen aanamee jedhu siya tokko dhagaadhaan rukutamee jedhu wangeeluma kana lallabuudhaaf gatiisa kaffalchiisutti jedhu. Siyaasa caccabaa markabaadhaan indorsifamee jedhu kaayyoo koo ittuma fufee jedhu. Isa arfaffaa guyyaa tokko bakka tokko galaana keessa bulee kanuma keessa rakkinni waan meeqa natti dhufe ani Kiristoos irraa hin galagallee jedhu. Kanuma keessa muddamni meeqa yoo dhufe ani Yesuus irraa ija koo hin kaafnee jedhu. Maaliif jennaan Yesuusin argee lafaa ta'e. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isa duraa Tasaloniqee boqonnaa 2:2 maaliif ija keenya Yesuus irraa kaawwanna kan jedhu qabxiiwwan gurguddaa jaan tokko walii wajjin ilaalte sababa nuyi Yesuus irraa ija keenya kaawwannuuf isa jalqabaa dhiphina keenya ofirra taa'ee jira. Ba'anii baachuu qabnu dhiphina keenya ofirratti baatee jira. Nama baate laaddattan immoo iji keessa yeroo hundumaa jira. Galfata namatti laaddattan sababa ba'aa keenya isarra jiruuf yeroo hundumaa gara isaa ilaala. Inni lammaffaan muddama keenya ofirratti baate. Qolaasiyaan boqonnaa 2:14 ilaala. Muddama keenya baate. Gidiraa keenya baatee jira. Isarratti walitti nuu qabamee jira. Waan an torbee ibseef nan ariifadha warri torbee tuttan sirriitti ibseera wanta ta'eef. Inni sadaffaan balleessaa keenyaaf jedhee waraaname isatu. Sababa inni balleessaa keenyaaf waraaname nuyi kan balleesse isatu waraaname. Nuyi cubbama itti qulqullu. Nutu gati kaffala ture isa bakka nuu gati nuu kaffala. Nutu seeraan adabama ture maaliif ennaa namni yakka hojjete tokko abbaanuma yakka hojjete sanatu yakka isaatiif itti gaafatama ture akka seera biyya kamittiyyuu. Garuu Yesuusi seera isa waaqarraa fideetu yakkamaan guddataadha ani immoo biliisaan baasaa. Ameen. Haleluuyaa. Waraanamee jedhama waraansa keenya waraaname. Ameen. Yohaannis 19:34 Yohaannis 20:20
Kana erga jedhee booddee kana erga isaanii jedhee booddee harka isaa lamaanii fi cinaacha isaa isaanitti agarsiisee isaanitti agarsiise. Bartoonnis goofticha arganii gammadan. Saka harka isaa isa waraaname cinaacha isaa isa waraaname arganii bartoonni gammadan jedhe. Mee lakkoofsa 25 irratti dhaqe gurbaa gaafa sana isaa gidduutti hin argamnetu jiru. Maqaan isaa ta'e maal jedhama? Warra kana gidduutti hin argamne gaafa sana guyyaa kan biraa dhaqee sagaleetu akka Yesuus jedhu dhageenyaan hin amanuu jedhe. 25 maal jedhe? Bartoonni warri kaanis goofticha argineerra jedhanii itti himan. Bartoonni warri kaan goofticha argineerra jedhanii sitti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi ure harka isaa lamaanitti yoo argee malee harka koo kaa'ee yoo arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoo kaa'e malee amma kanatti na Yesuus quba koo iddoo sibiilichi ure sana yoo kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoo kaa'e malee hin amanu jedhe. Wanti argamin kana kata bolu kaasi Yesus itti mul'atu waraanamu Yesus sitti mul'atu kana maka waan argu qabu argi fayyarra lafa kanarra mi amma tajaajila keenya akka goonu waan lafarraa arguurra isa waraaname cinaacha Yesus hin argine ba'uurra jira. Mana tokko mataa raasaati inni kan biraan nagaa'edha. Isa naamadaa Yesuus hin argee galaa'edha. Dhukkubni ofii isaatiin deema gaafas. Hojii seetanaa ofii isaatiin qofa gaafas. Ati isumas madaa'ee arge malee ba'aatii lafa kanarratti gaggee baata. Gurbaan kun dhageetu hin amanuu jedhe. Maaliif jennaan barsiisa gurguddaa Yesuus irraa barateera yeroo garaagaraa. Sababni isaa raajonni sobdoonni ka'uu bara gara dhumaa jedhaa nuyi masiidha jedhanii isin yoomsisin garuu Yesuus yemmuu isin fudhatinaa hin amaninaa jennaan Toomaasiin sammuutti qabateera. Kanaafuu gaafa Yesuus du'aa ga'eera bartoonni itti himan dhaggeeffadhaa. Bartoota sasalphaa mini Yohaannis fa'a, Yaaqoob fa'a, Phexros utuboota sadan warra jedhamantu itti hime. Utuboota sadantu dhaabatee masiin ka'eera Yesuus du'aa ga'eera naani hin fudhadhe. Barsiisa oriijinaala Yesuus irraa dhagee tajaajiltoota intarnaashinaal warra jedhaman warri Yesuusitti dhiyaatanii adeeman utuboota sadan warra jedhaman dhugaatti baanaan hin fudhadhe. Yesuus immoo yeroo hundumaa warra morman Yesuusin jibbeetu binis mormitoota badaan jibbuuf Yesuus ofitti qabamani. Acha barbaariin jaallatu Yesuus. Warra morman amansiiseetu hojjetaa isaa godha. Harka kennamaan walitti qabadhu. Hojjetaa Waaqayyoo ta'e nama kan. Gaafa Toomaas fide gurbaa dheedhaan qotte harka isaa isa sibiilli uree sana fuudhee quba isaa keessa kaa'e. Cinaacha isaa sagalee borromaa waraanne fuudhee harka isaa keessa kaa'e. Amma si amaneera. Tifuufiidha. Kaatsi godheera si amaneera. Tifuufiidha. Inni arfaffaan yakka keenyaaf jedhee reebame sababa kanaaf ija isaa kaawwata. Nuyi yakkamoota isatu nuu reebama. Kan reebamu qabu nu ture. Waan yakkineef nutu garafamuu qabatu. Garuu isatu nuu reebama. Kan eessa dubbadheen ture somaaf sagada keessatti. Yesuus Kiristoos nama guutuudhaaf waaqa guutu. Kun barumsa waldaa isin gatti barattan gatti kana qaama kana guutuu gootanii barattan. Nama guutuu waaqa guutu. Nama guutuu ta'e waggaa 33 lafa kanarra jiraata. 33 walakka. Waaqa guutuu ta'e duras tureera ammas itti fufee jiraata. Waaqummaa isaatiin dhufee ba'anii baadhu baachuu waan hin dandeenyeef namummaatti dhufe. Namummaa isaatiin dhufee ba'anii baachuu dadhabe hundumaa baate. Isatti baachuu dadhabe. Yeroo tokko kan eessa dhibbadheen akka Yesuusin ta'uu ni ulfaata kan jedhu waan akka mastaagashaa wayii namni xinnoo moo fooyyessuu barbaadanii yeroo namni cubbuu wayii dalaguu barbaadutu akka Yesuusin ta'uun hin maayin cimaa jiru. Ilaa dhaggeeffadhaa. Nacaan maayin hojjettu kan jedhu fudhataniitu dinqiidhaaf tajaajila gurguddaa tajaajiluu nan danda'a jedhanii itti dhaadhatanii akka Yesuusin ta'uun garuu inni ulfaataa jiru. Akka Yesuusin ta'u akka hin ulfaanne Yesuus qaama namummaa namaa uffatee dhufee nutti agarsiise. Hin danda'amu. Waaqummaa isaatiin dhufee fannifame miti. Namummaa isaatiin dhufee fannifame. Waaqummaa isaatiin reebame miti. Namummaa isaatiin reebame. Namummaa dhumaatti uffatte kana uffateetu isatti ta'uu hin dandeenye sana ta'e ta'uun hin danda'amaayi.
barsiisaa sirriidha Yesuus. Gooftaa galateeffadhaa. Kunis ajandaan isinitti dubbadhu isiniin galu taanaan qofaatti illee haa ta'u naa asubsiisa utuu isiniin galiin hin bayyana. Maaliif sababni isaa dhugaa jirtu seetan ibsa. Amma waan ana ariifataa jiru malee dantii isinitti himuu nan danda'a. Akka Waaqayyo ulfaatu. Akka Yesuus hin ta'uun yeroo namummaa isaatiin inni lafa kanarratti hojjetee deeme sana ta'anii argamuun waan nutti ulfaatu hin qabu. Ayyaanni isaa sabiraan nuu kennameera waan ta'eef. Inni shanaffaan nagaa nuuf kennuuf jedhee adabame. Nagaa nuuf kennuuf jedhee adabame. Jaaffaan mataa isaatiin akka nuyi fayyinu nuuf madan. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 53 lakkoofsa 4 hanga 7 argattu. Nagaa nuuf kennuuf jedhee nuuf adabame. Macaafa Faarfannaa 121 lakkoofsa 1 irraa kaasaa. Macaafa Faarfannaa 123 lakkoofsa 1 irraa kaasaa qabadha. Inni torbaffaan gargaarsa keenyatu isa bira jiru. Nama kan biraa gargaarsa argannu hin qabu. Yesuus bira duwwaa jira gargaarsi keenya. Ilaa mangoota dhaggeeffadhaa. Boloota kana dhaggeeffadhaa maaloo. Gargaarsa cimaa kana argachuu dandeessu. Gargaarsa namni sii gochuu hin dandeenye kan lafa argatu. Isa bira. Kanaaf galgalli kee kan namni kee abbaarra haadharra gara Yesuusitti ol akka ta'amu. Obboleessarraa firarraa namatu jarraa kaatturra gara Yesuusitti ol akka ta'amu. Maal jedha macaafa Faarfannaa? Hamma gargaaruu danda'u duwwaa qabu. Waan tokko sirriitti beektu namni jalqabarratti. Mana sirreessa waggaa darbee dhanneerraa kan nama 100 duwwaadha carqii wayyaa fuunee kan nu hidhanne garuu achi keessa kan jiru nama lakkoofsa qabnetu jiru nama hedduutu jiru. Hamma humna keenyaati. Waaqayyo garuu sagalee isaatiin gaafa dhaqe fuulduraa kaasee hanga dugda duubaatti sooruu jalqabe. Ilaa garteetta maatii marraa dhalatte keessayyuu ati ijoollee 10 yookaan 8 taate dhalatte yoo ta'e abbaan kan nama 6 daara baasuu danda'a ayyaanatti yoo ta'e ati keessa hafteetta carraan jabbiseera ta'a. Waaqayyo biraa garuu carraan akkasii jiru. Gargaarsa keenyatu isa bukkee jira. Ajjira buuta. Iji koo gargaaratu attoon ilaala. Iji koo gargaaratu ilaala. Gargaarsi koo eessaa dhufa? Eessaa dhufa? Gargaarsi koo Waaqayyo biraa hin dhufa. Waaqayyo biraa dhufa. Inni immoo isa bantiin waan Waaqa lafas uumedha. Dubbichi maal isa kanaan? Inni gargaarsa isa biraa eeggatu kuni isa bantii Waaqaaf lafa kana uumedha. Argiteetta? Argiteetta? Namatti gargaarsa biraa eeggatu kan argiteetta? Isa bantii Waaqaaf lafa uumedha. Lafa irratti hojjettee jiraattu kana isatu. Waaqatti jalatti hojjettee jiraattu kana isatu. Isa kana biraan eeggate gargaarsa ni daawwu. Daawwi jechuun nama sadafaa miti jechuudha. Nama biyya 127 bulchuu qaba. Murtiidha. Garuu gargaarsa bangara gaarota ilaalee nan dhabeechuu qabu. Gaarota kana yoo teessanii ilaaltanii biyyoota ta'uu danda'a. Namoota isaan ol ta'uu danda'a. Qabeenya ta'uu danda'a. Kana hundumaa keessa barbaadee dhabeetan gara Waaqayyootti yeroo dabarsu gargaarsi koo achi jira hundi argina. Waaqayyo nama gargaarsi kee jirutti si dabarsu. Namoonni baay'een iddoo hin gargaaramne ta'anii rakkachuutti jiru. Gaafa ija keenya isarra kaachuu qabnu irra kaawwan. Qalbii keenya gaafa Yesuus irra godhan. Inni nu isarra godhanne kun isa Waaqa kanaaf lafa kana uume. Yeroo Waaqayyo Waaqaaf lafa kana uume guyyaama tokkoffaa keessatti Waaqaaf lafa uumedha. Bantii Waaqaaf lafa uume. Meena dhaggeeffadhu. Injineeriin tokko mana isa guddaa dhiisaati ogeessumti mana kana ijaaruudhaaf 7 lama nu fudhate mana kana. Lala sanqallee kana ijaaruudhaaf 7 lama nu fudhate. Ogeessuma dhufa ijoollee humna gurguddaa qaban ogummaa qaban milmaara rukutuu qaban baay'eetu yaa'e. Waanuma isin ilaaltan boca hin qabne kana 7 lama ol fudhate. Yesuus Kiristoosiin garuu ilaa gartee lafa lakkoofsisa waggoota dheeraa lakkoofsi. Ganaasichi bara dheeraa jiraata. Isa kanatu guyyaa jalqabaa keessatti tajaajila taasisu. Inni ati gargaarsa biraa eeggattu kuni isa of danda'eera. Waaqayyo gara isaatti si abuurrachiisa. Kota keetti na qabadhu nan arga kunoo namoota nan arga. Haleluuyaa. Namoota waan isaan qabe argaa ba'anii fiiganiitu kirree wayii tolfamaa jira hin argaa. Waanuma si qabe argaa Waaqayyo si abaasa. Namni tokko duwwaan yaadanii baay'ee reeraas.
Dandam. Number bade gargaarsa fiduu dumaana kee. Gargaarota tol been barbaade achi keessa garuu nan nabe. Gargaarsi koo eessa jedhee yemmuu nuti gaafadhu Waaqayyo bira gargaarsi koo akka ta'e argee. Mirga kee akka ol qabii dibee gargaarsi koo si bukkee jira jedha. Kaleessa sirka tureedha. Borii sirka jira jedha. Bara sirka jira jedha. Asitti of kenneera jedha iyyaatu. Ishakinin jiraata. Dhugaara ishakinin nyaata. Dhugaara ishakinin jiraatu adda. Hallelujah. Iyyaatu nan jiraata jedha. Dhugaan sitti maayira hin jiraata yee. Warra ija isaanii Waaqayyo irra kaa'atantu jiraata. Hallelujah. Amen. Ani waarteera mammas mul'atan argama. Warra ija isaanii Waaqayyo irra kaa'atantu jiraata. Amen. Dabaletti nan jiraata jedha iyyaatu. Ija koo Yesuus irra jira jedha iyyaatu. Amen. Injinaadha. Amen. Maaliif beektaa? Isa duuti nurraa fudhannee qabu. Isa dulloonni nurraa fudhannee qabu. Isa barri nurraa jijjiirree qabna. Amen. Yeroo tokko namoota wajjin hojii hojjedhu gaafa isaan jijjiirraa hojii argatanii qaxxaamuran na yaadda. Maadha taman godha kan jedhu baay'een isaanii kan na gorsu isaan kan wantoota garaagaraa na jajjabeessu jabaadhu si cina jirraa jiru attaman godha kan jedhee yaadda giddumatti katabee dhufeetu ani jiraatu. Ni jiraati ameen jiraata. Ani jira. Inni waa sirraa fageessine ani jira. Wanta akka keenatti qabu. Duuti sirraa fudhatu. Dhukkubii sirraa kan hin qabu. Barri sirraa kan hin qabu. Yesuus irra jira. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Jira jira. Inni kaarootaan ol jiru jira Yesuus. Amen. Jira. Dhuguman sitti sagalee amma dubbatame kana namni fayyu jira. Nama Waaqayyo harka namarraa buuseetu sanaa godhee of dandeessiseetu jireenyaan barnootaan baay'inaan dibataan nama of dandeessisu qaba Waaqayyo. Hallelujah. Amen. Ijoo waan sirriitti dubbannuuf qabnu isaan Kiristoos nurra jira. Inni sagdaffaan gubannaa nu oolchu kanaaf ija keenya saba qaba. Amen. Gufan gaafa isaa wajjin adeemu shakkiin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 yeroo dhattanii laattan Yesuus akkanidha bartoota taatu kottaa ijoon Alaazaar annee dammaqsina jennaan kaleessa biyya sana kiyaa dhagaadhaan rukutanii si ajjeesuu barbaadu akkamittiin hin dhanna jettee hin dhannuu jedhan bartoonni. Toomaas inni amma akka jedhe ijoollee barsiisaa wajjin jira maal sodaatan. Nan naqaayu. Dhugaa Waaqayyooti gurbaan mudattuudhaan bartoota kiyaa. Namoonni Phexros waa'ee waan isaa jedhu malee anaan nama cimaa ta'e natti mul'ata bisa kottaan nan naa ijoollee. Warra akkuma yeroo baay'ee ajibachiin jedhamu kutataan dhaabbata nan hafaa ijoollee gidduu wajjin nan dhaqa. Asodaan barsiisaa wajjin jiru. Asodaan. Sodaan. Sodaan hin jettu ati. Ani ergaan baay'ee raamsituu yaadaan qabaan jiru fakkaata bade. Maa sodaattaa? Abbaan barbaade lallaba sodaa yoo lallabee gadi ba'ee ol liitee barri kun himee fakkaatu guyyoonni kun himee amaadhaaf garatti deebinu nama wallaa jira yoo jedhe hin sodaatii Yesuus wajjin jirta. Amma yoo warri kaan akka jedhe warri beektee kun immoo fakkaartee dhuguma fakkaarsuun nutti baay'atama akka fakkaaruu immoo jiru. Akka fakkaaruu qaban jettu. Akkuma si godhaase. Ilaa kan akkanitti ta'u. Akkuma fakkaaruu qaban dhaabee keessa arguu ta'a. Sanarraan duuniin qaba Yesuusiin jedhama. Akkasina. Akkasina. Ala abbaa keenya mee abbaa keenya. Yoo manni ijoollee amantii nama tokko ta'e mee abbaa keenya. Inni si nama abbaa keenya. An kana baluu tanan. Yesuus kana waan itti waamamnuuf cimaan. Du'a kana galcheetan. Sadarkaa qorantu nu godhaa kun isheen keessatti gara lakkoofsa dhumaa irratti dheeratu arfin keessa jiru. Sadat godhee harkaa fuudhee dhufeetu ijoollee isaatti laa kunuuti ijoollee. Siyooni si yaadde isaa turte godheen harkaa fuudhamee naan sodaatinaa. Lallaba keessan itti fufaan hundi jedhee sokki.
isa walitti ni bargumta. Lafa qulqullinatti argineen kanaaf ija jabaadhee lallabna Yesuus. Haa ta'u ammayyuu. Gufannaan oolchu Yesuus irra kanaaf ija keenya gaa rakkina dhufu nutti balaa dhufu nutti lolaa dhufaa jiru nutti yoo rakkina siin nuti asirra naa ka'e dalagu yoo rakkina sirra dhufe asirra naa qabadu dalagu sababa nu Yesuus irra jaakaanneef gufannaan nu oolchu. Erga keessa namaan akkana qabadha warri Yesuus hin qabdan eeraata gufannaa jalaa si baaseera nagaddee kaatee hin gufatin barattee kaatee hin gufatin tajaajiltee kaatee hin gufatin gufannaa si duraa cabseera. Galateeffadhaa malee waaqayyo. Inni sadaqaffaa nu eega isatu nu hin dagatu. Waardiyyaa amansiisa. Nu eega. Dhibba digdami sadii lakkoofsa tokko irraa kaasee dubbisni nu eega isatu nu hin dagatu. Facaa faarfannaa jechuudha. Ija nu irraa buqqisa. Yeroo ati raaftu irraa fuudhisi wajjin. Sirraa naannaa. Yeroo tokko tokko nagarree. Abaluu fakkaatee dhufee natti mul'ateetu raajii abaluu fakkaatee dhufee natti mul'ateeruma abaluu maaltee dhufeetu fayyinaan jedhee natti bu'ee na fayyisee nan achii ka'ee fiigutti ka'ee gaafa ka'u na keessa jiru namicha minni rafaayiiraaf isa keessaatu isa fakkaate dhaqe. Lagaa boonni see burraafu facaafa qulqulluutedhaaf hin dagatu. Ati bantimawwan waaqaa keessaa teessoo kee irra waan jirtuuf iji koo gara ol gara kee ni ilaala. Iji hojjettoota harka isaa isaan hojjechiifatu iji hojjettuu harka ishee hojjechiifattu in eeggata. Akkasuma immoo hamma Waaqayyo gooftaan keenya araara nutti agarsiisutti iji keenya gara isaa in ilaala. Iji keenya maal godhu? Gara isaa ilaala iji keenya tole. Egaa amantoonni taachi baran isa kana dhaggeeffachuun barbaadan torbee badeen ture. Amantoonni taachi baran isa kana dhaggeeffachuun barbaadan suma tokko akka korbeessa olaa mataa jala qabatanii namni kibbeetti bu'ee yoo jiru keessaa fudhatanii sobu. Amantoonni bara kana amantoota akkasitti dhufee sagaleen jaallatu. Sinitti meera reediyoo tokkotu turte waggoota 7-10 fuuldura. Reediyoottiin Philiipsii jedhamti. Philiipsiin takka hojjettee gaafa tabalaashootti kaatu baandii yookaan dhaabiyaa barbaadeerraan kaattu. Addana jala kaatte kaballaadhaan irraa keessa. Tabalaashoo ishee gaafa kaballaadhaan kaatee argita reediyootti. Kanaaf amantoota bara kanaa akka inni karaarraa kaatee akka inni tabalaashee kan inni itti nagartani sagaleedhaan hin fayyu taachinaan hin fayyadu. Taachinaan kan hojjetu moobaayilii kana fedhe. Atis moobaayilii kana baattee moobaayilii kana ta'utti jirtu. Namni moobaayilii kana qabate daamaa beekee fayyadamu yoo daamaatti kennaa iskoo baaruu godhuu dhaqa. Sila sammuu taachitti bare waan ta'eef. Amantoonni wangeela gadhiisee taachi bare yoo wangeela lallaban ijooman taachi bira gaa'e. Taachichuun si'a tokko na gaffaa. Raajii si'a tokko na dhugutaa. Raajiin si'a tokko gaffa'uudhaan waan fayyeetti fakkaata. Macaafatti lallabame kana sa'aatii tokko 2-3 dhaabatanii itti barsiisanii fudhatu. Waa'ee Yesuusin arguu baran dhaga'u. Kanaaf yeroo baay'ee asirra dhaabanneetu kadhannu gara sirra naanna'anii bishaan kadhataa nu gaafatu. Biiroo keessa bishaan dhugaatii malee bishaan kadhataa hin jiru. Rakkinni dhaloota kanaa isatti hin fayyu karaa gadhiisee. Macaafaan fayyuu irraa karaa isaa kaate. Kiristoosin argee fayyuudhaaf waldaan dhabu. Raajiin abaluu waldaaf jira har'a jedhee mana taa'ee yaamata. Karaa raajii nama fayyise malee Yesuus fayyisaa raajii nama hin jedhe. Kan fayyisu macaafa. Waaqayyo karaa kooti fayyisuu danda'a garuu ani jiraadheef dhibeessu Waaqayyo warra jiruun fayyisu. Akka Waaqayyo olbaa. Ilaa dhaggeeffadhaa. Namoonni bilchinaa fuula gadi fagoo hin qabne tajaajiltootatti sadarkaa laatu gireedii. Naggaade yookaan hojjetoonni sadarkaa laatama. Sadarkaa yookaan magaalatti sadarkaa A, sadarkaa B, sadarkaa C jedhame. Akka fakkeenyaatti magaalonni sadarkaatti laatama. Namni sagalee Waaqayyo dubbatu garuu sadarkaan itti laatamuu yakka cubbuun. Kiristoosin isa oolicha
ta'ee cubbuu ilmaan namootaa baatu sana barsiisa ta'a. Ameen. Sii ta'ee. Na dhaggeeffadhu sitan hima. Anas miti karaa ergamootaa miti karaa raajotaa miti. Yesuus hoolicha Waaqayyaa isa cubbuu namaa baatu sitti agarsiisa ganama kana. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Ameen. Isa kurnaafaan akkana jedhe buddeena isa waaqarraa waan ta'eefitu gara isaa ilaallalu. Ameen. Buddeena isa waaqarraati Yesuus. Yeroo tokko tokko dhaggeeffadhaa saba nana. Yeroo itti guddi arginu nufa. Abbaa oolicha isa cubbuu namootaa baate kanatu hin dhumne gaafa dhufe gara oolaa ta'e dhufu beektumni leenca ta'e dhufa inni. Ameen. Aadaa baruudaa samii kanarraa gungumaa namni hundinuu lafa bitaa dhabaa dhufu. Ameen. Gaafa sana garuu akka mattataan wallaa. Amantoota nana dhaggeeffadhaa waan har'a akka salphaatti hojjetaa hin borin hinna. Ameen. Dhugaasaa hinna. Na sobdee darbuu dandeessa. Ani si sobee darbuu hin danda'a. Nama nu hin sobne tokko dhufaa jira. Waay. Kan hin sobamne tokko achi as bahutti jiraan jedhee ameen. Meeqa mirkana ka tokko akkaasime. Gaafa inni dhufu Waaqayyo ija jabinaan dura si araabata. Nama sobne qabna. Nama namni hin goyoomsine tokko waan dhufuudhaaf jedhe. Ameen. Buddeena jireenyaati jedhee fi isa nu barsiise. Ameen. Ngila waan isi boqonnaa jala kooshishan amma kudha sadiitti tefi namni tokko ariifadhu naa deebise. Buddeena jireenyaati mana ijoollee. Buddeena saba lafarraa fuudhee maatii lafarraa dhaabee fidu. Ijoollota isaa walitti dachaasee nyaataa hidheetu. Isaan biddeen isa lafarraa nyaata. Buddeena isa waaqarraa bobarsiisa. Isa lafarraatti kennaa isa waaqarraatti hima. Inni kun ijoollee hin dhuman. Maatii irraa dhuman. Garuu biddeen inni waaqarraa kun hin dhumu ijoollee. Ameen. Barabaraan nyaatama hin kuufaman. Ameen. Wanti dubbi Waaqayyootti quuftan harka keessa kana naa qabadha. Naa quubsa sagalee Waaqayyoo warra jettan. Yoo onnittu, yoo gadi baate, yoo raaftu, yoo kaate, wanti si yaaddeessu hin argamin har'aa kaasu. Namoota baay'ee waldaa kana keessatti kanan jaalladhu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa achi dubbi Waaqayyootu jira jedhanii dhufu. Ameen. Dubbi Waaqayyoo dhaggeeffannaa jedhu. Warra dubbi Waaqayyootti quufanidha warri kun. Ameen. Warra sagalee Waaqayyootti quufan. Warra yeroo Waaqayyoo dubbatu gammada. Yeroo Waaqayyoo dubbatu warra jireenya isaaniirra waan haaraan ta'u. Guyyoota amma ergaa kana dubbataa jiru kana jalqabee wanti haaraan mana keessaa dhalata. Gammachuu haaraan mana keessaa ta'u. Maal jedha nama? Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan argee Namoonni danuun gara isaa akka isaan dhufan argee. kanarratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binna jedhee Buddeena jarri kun nyaatan eessaa binna jedheetu Filiphoosin gaafate. Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluuf itti dubbate. Waan Filiphos dubbatu ilaaluuf jecha isatti hime. Yesuus ofii isaatii waan gochuuf jedhee beeka ture. Harka walii keessatti naa qaba. Yesuus waan si godhu beekadha. Irraafamin jedhaatti maa. Harka keessa walirraa kaadhaa tokkotti harkaa kana. Yesuus waan naa gochuuf jedhe beekadha. Irraafamu irraa. Itti fufi. Kanarratti Filiphos deebisee buddeenni meetii 200 iyyuu tokko tokkoon isaan xinnoo illee waan waliin ga'u. Filiphos abdii kutataa. Yesuus wajjin jira abdii kutata. Hin danda'amu godhata miti hin danda'amu. Hin lallaba abdii kutata. Hin kadhata abdii kutata. Erga dhagaa abdii kutata. Amma namni akkasii xinnoo miti. Waaqomti sin danda'a bara si dura jiru kana sodaatee jennaan akkamitti na danda'a amma gabaanoo samaa itti ol ka'eedha. Mindaan gootinnoo tokko maal godhee na danda'a ammanni yooma mindaan dabalame malee yooma wanti tokko kan lakki akkasi miti. Waaqayyo sababa barbaadeeti miti kan inni si barbaade. Waaqayyo ofii isaatti amaneeti. Si danda'a jedhee. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros wantoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbatee gurbaan buddeen garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Namni tokko dhugaan isatti maa bara si fuuldura jiru kana keessatti iddoo argata. Ergaan beeku sabni kun namni tokko iddoo cimaa argata jiru. Iddoo achuma lafa jirtan sosocho'aa deemee iddoo naa qophaa'aa jira jedha. Anarraa kaasee naa iyyaate. Iddoo nama daate kana hin taa'u naa iyyaate. Naa geddirameera jala iyyaate. Gurbaan
iddoo dhabde harki namoota baay'ee ol harka ishee dhus garaa ishee harka jiru dhus gaaf tokko gaafa waaqayyo gurbaa kanaa baattu bakkeetti baasuun ture namoota waa qaban achi dhibeetu namoota dhibeela dhaquun gurbaa biddeen harka jiru lafa ishee jirtu mul'isa. Lakka yeroo rakkinni baay'eetu si baala bijeeshaa yoo Hallelujah. Anggapat haleluya. Bukan waaqayyo ti me guddisaati haleluya ina dabala. Ilagar tenta gaafa rakkinni ta'u magaalaatti biyyatta ta'u iddoo kamitti ta'u gaafa rakkoon tokko ta'ume abdatu eeggatot siif waaqayyo haala mijeessaa jira. Ergaan himaa jiraam namoota ergaa himaa jiraam harkanatti qabee harkanatti qabee darasa waaqayyo barbaadeetti si buteera. Wah, gurbame ini fe guyyaa dhati. Sukuma fi wala teesse. Achilatti tu pondor ka mulla teesse. Ini fe guyyaa dhati teesse. Yesus akana buddeeni jas gurbicha soler tuai. Gurbamu teesse baada tenufte. Kale sallallahu jallatu maqaba teesse gurbaye de male. Namni bichu nama maqanshe mokka ukabutore. Warri kana baka warra maqaka banida. Nakina tika bida balenchena. Namni kana bakabtu makadamte. Makake mokka sera. Kana kete makakonera. Kana shebana tika Yesusinna. Warri kana kaban mokara Yesusinna. Kuro di barsise. Bita merkatan kafude gupta kana tipu. Ya apa kana nisiba. Akatina na Yesu na beka samne kuna amana nibe. Wana rauchin. Bantu saate kaide tu namota sakana na tesi sai. Itto kaira na tesi sai. Makana ni sakana na tesi sai. Hatani hanyakani nyachu sai. La kawa kayo sama kana bitto kaba. Apa yoro to ko de ben samne ko umani no mbi hadat tu banjira yo de nomine. No mbi samne ko. Wa kayo ko si kana me sai ro. Serana tesi sai hayakani. Agar tu kurban harkat ini sejak dekat dia sudah mungkin abad nyatai. Amin. Kalian sampai kan gitu dah kata bulu raja dapat berjalan. Nyacu yang kabar. Masobi kita nama jalan afudan. Matanda aku banggapan mereka saja tu. Budena sini portomin nama dia. Masobi kita nama jalan afudan. Warai sesuatu yang ada ni saya rafi dah. Amin lah Yesus juru. Amin. Amin. Cerita mana? Amin. Bagai cerita ke kau ya Yesus. Dapat Yesus juru agar tetap. Indonesia sana budaf. Tapi dia Yesus kana. Waktu mana Yesus mana kita juru aman terkena juga. Walau mana kita tidak ada kana masa. Walau mana kita tidak. Yesus Kristus semua. Udah nak kerja ni nak bertemu nama tua. Masuk minggu nak nama tu. Iraba tu jangan ada tu. Yesus iraba sejarah saudara. Saudara. Insin sonadu manusia itu sonadu mana? Manusia sonadu. Wakayo istri minda kemit. Wakayo negara kemit. Ilmu yang sod mana kau galara. Yesus. Yesus. Abe. Baca jirat Yesus. Baca mana kau jirat? Baca kau jirat. Bagaimana kejirata? Mana kenya? Nama kumasyadar ka ba berapa? Makama Yesus di main di kota ini. Mana tidak ada nama pikiran ini. Udah nak berusaha dibilannya. Masobi kuna nama tebio. Aja bikin ada aja biar raja baju jalan kabar. Yesus juru raja pertama. Atau minta kata jirata warga dapat amnalun. Bari tonul fata buyi tonul fata. Abalu akamitindar tejen. Abalu akamitindar tejen. Namota baye karmega galagalta. Tante waka yamala tote gorera. Tabari pada mila ke saudara kada. Waka yaka nanjadera. Sabakona kabananjadera. Sabakona kosaera. Waragara hoila lanjale wakayo. Kutelu finanya chisare wakayo.
lallaboo ganamaaf galgala. Lallaboo ganamaaf galgala. Yesuus. 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 Akka keessatti qabala maansa. Siifa maneera. Mana keetti faana isaa ol galcheera. Gola keetti faana isaa ol galcheera. Injirreena jiraatu har'aa kaase. Injirreena jiraatu har'aa kaase. Akka jedhe namni tokko injiruun injiru har'aa kaaseedha. Yesuus tu jira koottee koyina dabalaati. Injiruun jedha. Injiru mana koyina. Har'aa kaasee jedhaaka. Yesuus mana koo jira jedha iyyaatu. Yoo namni dhufeessi gaafate injiru jettu. Jira. Jira. Ridikii jennaan jira. Caammaa jennaan jira. Uffata jennaan jira. Binaa jennaan jira. Birrii jennaan jira. Yesuus mana kee jira. Wow! Jira. Waaqayyo akkanaan jedheera. Barri 2017 eege warra kan kooti bara bariiti naan jedheera. Kan kootiif naan jedheera. Biyyichi biyyaa bariitu naan jedheera. Hallelujah! Jira Yesuus ijoollee kee kenna. Asumarraan itti bu'ee yeroo kana kanatti xinnoo nyaatamaa jira. Kun taa'ee isin akka baddu. Inni kun wal harkaa